بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى وان كيري را وليادة جيفنا سنسمع لجنان والرب سبحانه وتعالى قرآن إساكي ستين ورامي سن الصبري علمنا ما ون إسا برباچسو الصبر. صبرين درجة قدّاك عبد ديني إسلاما كنان كيست. صبرين درجة قدّاك عبد دين إسلاما كنان كيست دوبا. كناف ورد علماء صبري كان قودني وانجلان الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على قدر الله المعلمة. أكنا جلان الصبر sabrii bakka sadii qoodan duuba agartee takka agartee maasiyaa irraa obsuudha, takka xaa'aa rabbii irratti obsuudha, takka qadara rabbii ka agartee ka nama waraanu ka nama laalessu irratti obsuudha. duuba bifa kanaan agartee lafa kahan jechuu. namni diin baratu ka barsiisu jiraataan guutuun nama agartee waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan mokkoru jira. rabbiin isin mokkorraa jedhe duuba mokkorin rabbiin nama laala subhaanahu wa ta'aalaa. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ربي سبحانه وتعالى سورة الملك كيسي يرود بتو maal jedha wanni inni nama uumeef maali? linabluwakum ayyukum ahsanu amala. kamii keessantu hujii gaarii dalagaa isin laaluudhaaf isin mokkoruudhaaf isin uumne jedha rabbii subhaanahu wa ta'aalaa. duuba kanaafuu mokkorri ni argama ilma namaatirraa laabudda hafiitiin hin jiru. yoo mokkorri namatti dhufe hoo obsuu nama barbaachisa. maal irratti? xaa'aa rabbii irratti obsuu nama barbaachisa. waa'ee obsaa rabbii yeroo dubbatu suuraa xiqqashoo namni martuu beeku saniin keessatti wal casri innal insaana lafii khusri illa alladhiina aamanuu wa camiluu الصالحaati watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bisabri. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kakuudhan eegale suuraa saniin keessatti rabbiin ni kakate. rabbiin ni kakate subhaanahu wa ta'ala. salaata asriitiin kakadhe jedhe takkiyyuu zabana irraa boodaa kanaan kakadhe ilmi namaa cufti hongoo keessatti tahaadha jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. warra kan malee jennaan warra amananii hujii gaarii dalagan malee, warra agartee haqa walii dhaaman ka obsa walii dhaaman malee jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. obsi darajaa guddoo qabdiif rabbii walii dhaamaa jedha duuba. namni gaafa obsan qabaanne waan jedhan obsi akki inni itti laalamu diin kanaan keessatti darajaa qaamarraa mataan laalamutti laalama. namni mataa kana malee deemuu hin danda'u. yoo asitti irraa muran kalaas namni deemuu hin danda'u. akka namni mataa malee deemuu hin dandeenyetti man laa sabra lahu laa diina lahu jedhan. namni sabrii hin qabne diinii hin qabu jechuu walumaa galatti. diinii kana keessatti obsi mataadha. mataan diiniidha obsa jechu. yoo homa gufuma sitti dhufteef homa soorante cufaaf diin keessaa ka utaaltu taate rakkoo duuba. kanaaf obsa nama barbaachisa. xaa'aa rabbii kana irratti obsuu nama barbaachisa. rakkoo si mudatu irratti obsuu si barbaachisa. laazima obsuu nama barbaachisa duuba. diiniin kun obsatti haajama. diinii kana qabatanii taa'uudha. nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa laga makkaa saniin keessatti cinqanii diin mul'ifachuu dadhabe obseeti ka sahaabaa isaa jalaa garafan, ka mataa isaa ajjeechaa barbaadan, ka nama isa ajjeesee fide gaala 100 kennamaaf jedhanii labsi bahe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ni obse duuba. diin gad hin dhiifne ni obse duuba.
كأمني قريشي لا ترى ميكا توكو توكو نتدادتني جماعة نتدادتني أبيرا إسات التلين أكني يوك أبدن الراقب يوكا وان اتدلين جراني دنينا كنقوتو وللنبي كان عليه الصلاة والسلام لأبسي وان أبسي تأبيك دوبا وما يلقاها إلا الصابرون دبين جبدو دوبا كانت نما برباچسا أسرت سينا تكون إسنهم بربادا سينا عبد الله المهزافة رضي الله عنه وأرضاه غاف بوجي أمي حركة أمة مشرك توتا سيني ديني ربي تبجج أسو ديما أمني غاف سنسال لولانين كروميتي في كفارسي كبيوتا أدى أدى دانيوتي إساني تتهمتني وان جدانين نتي أمة مسلمات اللولو دقم جدانين مالف جنان أمني مسلم توتا أغرتي كادو أرى سودان قبني itti bololanii yudu'atti fiiganiya kanaafuu nuti gizeeni lollaan jennu waraanuma xiqqootu waraana guddaadhaan agarteen hunjifata ummanni ummata jiiruu miti haga fedhan yoo fixan tokkochillee yoo hafe tokkochuma santu namaa lola malee namarraan deebi'uya ummata kana dadhabni akkam goonaa jedha dhugaadha ummanni muslimtoota ummata akkasiiti ummata akkasii turan muslima har'aa kana laaltee akkamitti akka jettee si ajaa'ibuun ni mala darajaa iimaanattu akkas isaan godhe muslima har'aa kanallee لافت إيمانته أكن إنسان قردو خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه قاف بيا فارس لكي موتي فارسي تتت على الرئيس مال جدين أسلم تسلم وإلا جئتك بقوم يحرسون على الموت كما أنتم تحرسون على الحياة أكن جدين خالد بن وليد قاف بيا فارسي لك موتي فارسي تتي تلايا بريسي وان جدين إسلام هنا قهباتا يودد إموتو جيشي لولرتي أغرتي كابولولان كدو أرتي بولولان أكا إسين جرو رتي بولولتانيتي نما أكاسي كبديسي دو في جدين دوبا نيهول لاتي جران بكا جروتي أغرتي موتي فارسي كتبي سنجلا لالي أجرا كما موتي سيني تتي بريفتي تلايا موتين فارسي قدان سن سبحان الله قدان ربي ناف غرغاري جدين اگرتي جيشينا ارغ جدين وراني مسلمان نتي دفينا سوداچي سيجچ اكنا نتي بريسني مال جدي دوبا موتين سيني الله اكبر لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها الله اكبر وان جدين موتين سيني ان امه سنين لولتي غهين قبو جدي خلاص ummata osoo gaara ni buqqifna jedhanii buqqisuu dandahanii jedhe ummanni muslimtootaa sun law araaduu khal'a aljibaali la khala'uuhaa jedhe bar osoo gaara buqqisuu barbaadanii ni buqqisanii jedhe ummanni sun ummanni muslimaa zamana saniin keessatti hagana jaba hagana sodaatan hagana agartee qadriin isaanii gudda gaafa isaan biyya faarisiitiif biyya ruumii keessa lolan duuba mootota isaaniititti himatanii jennaan mootiin isaanii waan jedhe waraana abdallah ilma huzaafaadhaa keessa jiru eega isaan du'aan kan adabanne taate jiruudhaan isaan azabnaa isaan mokkorraa jiraa isaanii qabaa booji'aa gadiin koottaa jedheen duuba eega warra du'an sodaanne taate jiruun isaan azabna akkasitti waraanni marsee waraana muslimtoota hagoo tokko ka argatan harkaan qaban waraana san keessa abdallah ilma huzaafattu jira duuba radiyallahu anhu wa ardaah waja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaa yeroo fuudhanii agartee mooticha isaanii bira fidan mootichi isaanii argee jennaan waan jedhaniin itti guddaan sahaabaa nabi muhammad itti guddaan agartee sahaabdota keessaa kana jedhaniin abdallah ilma huzaafaa itti garsiisa warra duraati kaa'in achumaa fuudhee jara maraa hidhee isaa kana waan jedheen mootii si godhannaa naa waliin mootii taatee biyya bulchitaa waan tokkon sirra fidaaqee baltaa jedheen maali wanni sun jedheen nasaaraa ta'i jedheen diin kan kee kana keessaa bahii diinii islaamummaa kana keessaa bahii diinii kenna qabadhu jedheen mootii taatee nu waliin bulchita waan jedheen abdallaan ilma huzaafaadha diinii kana keessaa bahee si waliin biyya bulchuu dhiisi haga libsuu ijaatiif haga libsuuni beeytaniimi akkana ija wal dhoysanii deebisuu kana
haga sanii fagartee diin kana keessa bahuu danda'u jedha abdallah ilma huzaafaadha. Allahu akbar. Achuma waan jedhaniin abdallah ilma huzaafaadhaan mokkorreedhanii fuudhanii isaan maraa mana adda addaatti hidhaa jedhan mana tokko tokkotti kophaa hidhaa jedhan kophaa hidhan. abdallah ilma huzaafaadhaa gadi baasanii haada mormadha hatanii mukatti ol fannisanii akka inni agartee kaa hinduuni haada ittiin suruurinaa jedhee xiyya kallattii lukaatti qabaati jihaa mirga isaatiif jihaa bita isaa kanaan itti roobsaa lukaa fi harka isaa kanat jedheen bakka inni du'u waraanina akka inni sodaatee rifatee amantii isaa kana gadhiisee amantii kenna qabatu itti dalagan fuula isaa ofitti ay deebisanii abdallaan an jenne in dadhabansaniillee gabbuusaa jedhe achirraa gadi buusan fuudhaatii agartee mana hidhaatti deebisaa jedhanii deebisan. Intala bareedduu warqii fakkaattu tabiyyitun ni qabdi jettan qabaa fidaa jedhe. Intala akkasii qabanii fidan. Waan jedhaniin deemi namticha kana itti seeni akka inni zinaasit dalagu dalaysiisi isaa kana mallaqa haganaatti qabdaa mallaqa haganaatti sii kenninaa jedhaniin. Yeroo kana ka agartee mallaqa guddaa san argachuudhaaf intalli kaatee itti seentee kophaa isaatitti uffata ofirraa baafattee waan silaa dubartiin godhattu mara isa fuulduratti godhattee abdallaan akka akkana gadi jedhee qur'aana rabbii qara'e akkana ol jedhee mil'anne namni natti seene kuni dubartii moo dhiirayyuu addaan hin baafanne. yaa subhaanallah kennaa rabbii kanaa laala imtihaanni gizee garii akkana dhufa. As-sabru ala ta'atillahi jechuun akka kana ta'a rabbii irratti obsuun ma'asiyaa rabbii irra obsuulleen kana akkatti obse abdallaan ilma huzaafaadha. Eegasanii hintalli bira gangalataa dhayxee dadhabdee kaatee baate ummanni ala ta'anii eegan maal goote jedhaniin abboo namtichi isin itti onna seensiftan an dhiira moo dubartiiyyuu addaan nalaaluu dide maal dubbattan jetteen dhiiraa dubartii kiyya addaan hin baafanne jetteen agartee kaawwan adda laguufu. Allahu akbar. Akkana sahaban nabii kenna ridwaanullaahi alayhim yeroo kana kanaan dadhabanii jennaan nyaata ittiin kenninaati foon booyyeetii fi farshoo fuudhaa bira kaayaan ilaallaa jedhaniin diiniin isaanii ni daangessaanii beekani. Fuudhanii agartee kaa foon booyyeetii fi kunillee kunoo foon booyyeetii ka siifinne kunilleen dhugaatiin kunoo haraqeedha farshoo siifinneeti nyaadhuu dhugi jedhaniin. Wanni isaan mokkoraa jiran diin irraa isa deebisu. Abdallah ilma huzaafaadha akkanuma laale eega dubbiin diinii kiyyaan na mokkoruu taate du'a filadhaa jedhe kalaas abadan ittiin seenu jedhe kalaas hin nyaadhuun dhugu jedhe du'eetumaan jira du'aa kiyya baasanii haa awwaalatanii jedhe kalaas. Allahu akbar. Silaa yeroo daruuraati yeroo rakkooti bakka cinqiititti lubbuu kee baafachuu foon karkarroollee nyaachuu rabbumat dubbate lubbuu baafachuudhaaf darajaa san gahuun inuma jira waan isaan mokkorutti jiran arga duuba inni kanaaf jecha abadan jedhe eegaa gartee diin kiyyarraa na mokkoruu taate janaazuma kiyyatu mana hidhaa kanaa bahaa jedhe kalaas. Allahu akbar. Sahabdicha nabii kennati salawaatu rabbii wasalaamu alayhi nabii kenna irraa qara'e afaan isaatiin ilmi nabi irraa fudhate guddisa nabii kennati sahaabaa nabiin guddise salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Yeroo kana abdallah ilma huzaafaadha osoo taa'u nyaata san bira ilma namaati dhiini qaama namaa nyaata malee hin dalagu lubbuun ilma namaatu nyaata malee hin jiraattu duuba rabbitu agartee sababaa jireenya ilma namaa nyaata godhe. Yeroo kana agartee osoo taa'u beelli itti jabaatee ka'u jedhee gaggabee lafa dha'e kalaas. Warri ajjeechaa isaa hin fedhanii azabuu isaa fedhan duuba wayitini lafa dha'ee gaggabe dafanii lafaa butanii bishaan afaanii qabanii akka inni hin duune lubbuu isaa dhaqqaban azabuu fedhan agartee akka inni du'uun fedhan azabuu fedhan jiruudhaan azabuu fedhan. Yeroo kana abdallah rabbi lubbuu isaanii jireesse
أما أغرتي كانيات هلالي في وان أدى تكننيتي أكنت لبو إساوي يساني ججيري جدانين ديني كان كيني ججيرتا أبدا إن ججيرو أما بشام فوداني زيتي فوداني أغرتي كادستي قدا كانن نكاني إبدا قبا كاهاني زيتين كن دنفي ويتا إني أكتي يا إيه أغرتي وجه إني أكنا غرغلي ويتي أكسيسا عبدالله المحزافات في دا اتدرب أجل دوبا وقنا لساني أكي أججي يرو زيتي وجه أكنا غرغلي إيغانا دور إساتين دربناتي صحابة إساتي قورا جدا صحابة إسانا مهدو ولين الأمي ويتفوداني صحابة إساكا اتدربن عبدالله نجيسات اللالي أرقا زيتين كو ويتي اتدربا ويتي مسان لفه في قام إساني الدانقورا وأكيسة بيكي بشاني في زيتين توكوميتي زيتين أكمالي نماميدا ويتي مسان أغرتي قوغاق قام إساني كان قوتوت الركاتي سي لفه إساني جلت دي بسي فوني لفه الدانقوري لبو إساني أجيسي درب زيتين الله أكبر وبوليوان إسا كمسلم توتا يرو أكا كانت دلق اللالي أرقدوبا عبدالله المحزافة دا أبسا أبي بوي دوبا نبوي رضي الله عنه أرقا ويتي من مال إني قدنك بيي قرب راتي سفامتي كلاس أما قلبي جبئي صداتي ديني قديسو فداتي أما ياميتي ديني دران إرى في الدسم فرأتشيسي جرانين دوبا ورّي أغرتي كأزبو موتي جد كان جرانيه من أي ديبسا جرأتي ديبسا أما صدات تمي جرين أغرتي كأبدا غران أما قصي ديسا أغرتي كوان دران سنجر سان كيبالي ديني نصارا كيبالي جرين نصارا تي جرين كافري جرين دين إسلام ما كان قديسي الله أكبر أبدا جرين كافري جرين مالتو سيبوچي سري جرين إيقا كستا بران سنن بوچي بني جرين لبون عبدالله المحزافة تكتي تهون نبوچي سيجل تكتي تهون الله أكبر سلا لبو أغرتي كما توكو قبادة تكالي اتنا درباني وسو اللالو أكاسي دوتي تاني اللي اتنا درباني أكاسي دوتي لبون كمانو أكاسي تدومتي في الآجل ترى ما تكان اتنا درباني ترى ما تكان نبتاو سنجب ديجل ما فكنا هوا إيرو ما فدو أكنا هوا أزامني يرو تكاتو غهادا إبدي أكيني نما قلوني بيتاني أوبسا أكامي ربي إساكني نبيكا إني وانفوندرة ديمو بيكا الله أكبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ربي تبتي سبحانه وتعالى ورّكرا ربي كيسة دؤون دؤين جدنا جد ربي ندور جبر ورّسنين دؤان جدنا ننجد ربي إسان جراتو داني ناچي فماني جد حديث نبي كنا كيست اللي أكيسان أغرتي فري جانتا إرانياتي فمن ورّي أغرتي كاجا مهاجتوتا كرا ربي كيست دوي ربي اندو انجدنا نيسان جراتو داني ناچي فماني جد ربي اللي نبي اللي نكسمت حديثا نوهم إسان أغرتي جانتا ربي كيسا فري نياتاني دوبا فري جانتا ربي إسان نياتشو فدا دوبا كناف أغرتي ترى هدو دؤو فدا عبدالله المحزافات أدوبي أكنا دوبتي دوبا الصبر على طاعة الله جتون أكنا الصبر عن معصية الله جتون أكنا كرا ربي إرتي أبسون معصية إرى أبسون أكنا دوبا يا أبولي وانكيا يرو كان عبد الله المحزافة وان جدين أغرتي موتج آكرا دبيدا قصد إيساتي متاكي يكنا دونغتا جدين متاكي يكنا دونغتا جدين وان جدين عبد الله المحزافة أنا جلا قد إفتمو warrana waliin qabdee boojite obboleewwan kiyyallee gadhiifta jedheen yoo ammataa kee dhungan sillee gadhiisaa obboleewwan keellee si waliin gadhiisaa jedheen eega dubbiin akkas taate mataa kan kee dhungachuun nan kafarsiisu jedhee lubbuu obboleewwan isaa baasuudhaaf jecha mataa isaa dhungate duuba Allahu akbar mataa isaa gad jedhee dhungate mootichi gadhiise duuba obboleewwan isaa guuratee أبين اللي جلك النيف بوجول اللي جلك النيف حتى نمتج أجائبه أكاسك كأي ويتني مدينة قالوا زبن موتما أمري المخطابيتي قصة كان دقه هجرة أمري المخطابي ويتدبي كان دقه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أول من يبدأ جديتي لفاكي أمري المخطابي
mataa agartee ka abdallah ilma huzaafaadhaa dhungachuun cufa nama muslimaa irratti haqaa jedhe durri nama mataa isaa dhungatu ana jedhee lafaa ka'eeti umariin ilma khaxaabii mataa abdallah ilma huzaafaadhaa dhungatetu ka obboleewwan isaa agartee ka mataa kaafirtichaa dhungatee obboleewwan isaa lubbuu isaa baafatee gadiin gale kan ka azaaba meeqa keessa dabree gad dhufe kan duuba yaa obboleewwan kiyya sabrii jechuun akka kana diin rabbii irratti obsuu jechuun akka kana ma'asiyaa irraa obsuu jechuulleen akka kana lachuuf keessaa qabdi agartee seenaan abdallah ilma huzaafaadhaa jechuu kanaaf wani nuti walitti dhaamannu yaa obboleewwan kiyya karaa rabbii irratti jabaachuu xaa'aa rabbii irratti jabaachuu hommaan xiqqoon agartee ka bubbeen agartee fuutee kararraa siin dabruu dhabu kana wani nuti walitti dhaamannu yaa obboleewwan keenya guyyaa saniin keessatti ni ajaa'ibe mootichi duuba akkana dalagaan sahaabaan nabii keenna wani nuti gizee dubbannu sahaabaa nabii keennaa daliilfannuuf warra taabi'iyyoota warra salafaa daliilfannuuf gocha isaanii ragaa godhannuuf isaantu nabirraa qara'ee gochaan nu garsiise duuba isaantu nabirraa qara'ee gochaan nu garsiise ridwaanullaahi alayhim kanaafuu agartee jajjabaadhaa karaa rabbii keessatti hommaan agartee qilleensummaan arge kararraa fuudhee isiniin hin maqin har'aan kana laala diin islaamaa akka itti namni jijjiiratu jiru sababaa agartee ka maastikaatiif warra diin jijjiiratu jira najjinaa minuhu karameellaa muuxachiisaniiti kaan nyaata agartee ka garaadhaa kennanii fi shiroo takkaan agartee ummata kafarsiisu jiran ummanni pheenxee jedhan ka biyya kennaa fi biyya biraa keessatti illee babal'atee jiru wanni inni ilma namaa ittiin jallisutti jiru dunya wanni biraan jiru mallaqa nama jala qabaniiti akka horii sooqidda jala qabanii farda kooboo jala qabanii ittiin qabatanitti wanni har'aan kana isaan agartee ka ummata diinii ittiin jirjiirsisu jiran mallaqa duuba hubadhu duuba dhiirran sahaabaadhaa lubbuu fiituu itti gurguratteeti diinii jijjiiruu didde duuba lubbuu isaanitu itti arjoomaniiti diinii jijjiiruu didan abadan حبيب بن زيد كجدنين قربا ور أنصارا رضي الله عنه وأرضاه وجعله جنة الفردوس مأواه قاف نبي كأن مسيلمة الكذاب تيس إرجي نمتج نبي ما همته كأنت نبي راك نبي محمد نبي أن اللي نبي أجل زبنا نبي كأن نجن نبي ما همته نبي كأن تلايا بريسة كرانة الرجل تكون كراجلنا تيجتيسي تلايا جتو بريسة صحاب دي إسامي جاتك كشا umriin isaa agartee xiqqashaadhaa sahaabaa keessaa Habiib bin Zayd nama jedhaniin itti ergina Muhammad alayhi salaatu wassalaam Habiib bin Zayd yeroo deemee xalayaa qabatee Musaylamatul Kadhaabiin bira dhaqee Musaylamatul Kadhaab waan jedheen ummata walitti yaasee walgahii bahaa jedheeni banii haniifaadhaa warra silaa isa jalatti bulu ka isaan nabiyyi jedhee isatti amanu khalqii hedduu san gayyaasee micaa kana ummata kana fuundura dhaabee waan jedheen Muhammad nabiyyi tahuu ni amantaa jedhee gaafate na'am ni amana jedhee ani hoo rasuula rabbii tahuu na amantaa jedheen sangurri kiyyan dhagahu irraa duudaadha jedheen micaa xiqqashaa beekisela sangurri kiyyan an dhagahu irraa duudaadha ati nabiyyi rabbii tahuu ati rasuula rabbii tahuu gurri kiyya irraa duudaadha jedheen guyyaa awwalaallee ni gaafate guyyaa lammataallee ni gaafate guyyaa sadaffaallee ni gaafate micaan sanuma deebisaa biraan qabu gaafa kaan walgahii guddaa gadi baasee warra agartee foon namaa akka kitfootitti cicciruu baratan gabbaasee sayfii harka isaaniititti guuree ija ummataa dura dhaabee micaa gaafii itti eegale Muhammad nabii tahuu ni amantaa ani hoo sangurri kiyyan dhagahu jedha micaan muraa jedheen agartee cinaa qaama isaa kana irraa muran harki konkolaateen lafa bu'e ammallee itti deebi'ee gaafate micaan sangurri kiyyan dhagahuu hin danda'u jedheen ati agartee nabiyyi ta'u harka gamanaallee dhahanii irraa buusaa jedhee ammallee itti deebi'ee gaafate micaan sanuma qaama isaa gamanaan irraa butaa jedhaan ammallee foon irraa kutaa jedhaan foon isaa osoo akkana cicciran
osoo lubbuun keessaan bahin osoo akkana qaama isaa agartee ka akkana jiran micaaqat godhanii akkana lafee goytuu dhaabanii osoo agartee gaafiin akkanumatti deebisu osoo micaa arrabni isaa akkana jedhu foon isaa ka lafa duudu kun agartee walit dachaa'edhan hikmaa rabbii lafatti gongalatee walit duudaydhan haala sanitti lubbuun keessaa baate duuba azaaba hagas ga'u isaan isa garsiise suni guutuun diin irraa isan jijjiirre duuba waan inni irraa barbaade hin jenne kuni maali jennaan qadrii imaanaati akkuma gaafa bilaal binu rabaahaa makkaa keessatti azaaba guddaa agarsiisan maalumatti azaaba san irratti obsasii kenne jennaan imaana jedhe imaanni namaa yoo guutame waan silaa agartee curaan namaa irraa shuu kana guutuu wama takkattuun daran duuba wama takkaan seehan duuba darajaa imaanattu akka nama godhatu darajaa imaanattu akkas nama godhatu haqiiqan amanutu akkas nama godhatu ka har'a namni agartee shiroo takkatti abdii jijjiiratu jiru kana yaa obboleewwan bakka jirtanii agartee obboleewwan keessan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam balliguu annii walaw aayata takkallee namni beekunarraa haa geessu jedhe obboleewwan keessanitti geessa warra jiruun sossobdee jiruun isaan daydee jiruu addunyaa akka waan zalaalam keessa jiraatanii jiruu agartee gabaabduu tanaaf jecha diin rabbii jijjiiratu jiran kana tayyib warra diinii isaanii jijjiiratan warra kanatti agartee muhaadaraa keessan geessa lallaba dhaqqabsiisa waan beeytan itti hima gorsa waan hedduutu gurra kenna kana keessa jira namni gariin yoo jirummaan addunyaa tun isa dhibde kun ka mormatti uf dhayatee uf ajjeesu jira kun ka gaaza ufitti naqee ibidda ufi qabu jira subhaanallah ajjira minhu kuni cufti maali jennaan diin rabbii wallaalu tun ka jaarsumaa wal dhabuuf jecha agartee kufriin iyyattu jira wallaala diiniiti kun hommaan tokko isii tasaakka'uu didee hommaan tokko isaa tasaakka'uu didee saabaa kanaaf diin keessaa bahu kun lubbuu fi ajjeesu maaltu fidee obboleewwan kiyya waan akkanaa kan rabbi haa sodaannu rabbii kenna haa qabannu diin rabbii haa barannu waan guyyaa borii nu eeggataa saniif haa kurfooynu waa guddan nu eeggata kanaaf diin rabbii irratti haa sabannu sabaata rabbi nu haa kennu yaa obboleewwan keenya rabbi diin isaa irratti sabaata rabbi nu haa kennu yaa muqallibal quluub sabbit quluubana alaa diinika wanni isin kadhachuu qabdan kana duuba salaata keessan keessatti sujuuda keessan keessatti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam du'aayii tana kadhata yaa muqallibal quluub sabbit qalbii alaa diinika akkana jedhee kadhata duuba yaa rabbi diin kanarratti nu sabachiisi jedhanii du'aayii kadhatuu barbaachisa yaa obboleewwan keenya zabana irraa boodaa ka akka amma nuti keessa jirruu kana keessatti namni diin isaa qabatee deemuu hin danda'u jechaa nabiin keenya dubbate namni zabana boodaa keessatti diinii qabatee deemuun akka nama dhamala ibiddaa harka qabatee deemetii jedhe barbadaa ibiddaa kana namni harka qabatee deemuu hin danda'u ni darbare hin gubaa yoo suuf irraa darba namni diinii akkasitti darbaa deematu zabana akkasii keessa jirra namnummaan ati kalee sheeka jettuun ka ati kalee xaaliba jettuun ka ati kalee nama akkasii jettuun ka har'a akka biraa hedduu arguu jirra duuba rabbi nutti hin godhini rabbi nutti hin fedhiniiti kanaaf agartee du'aayii heddummeessuu barbaachisaa rabbi kadhatuu yaa rabbi sabaata nuu kenni diin kanarra jedhanii yaa rabbi diin kanarraa nu garagalchini isumarratti nu ajjeesi jedhanii afaan beeytanii rabbii keessanitti warwaadhaa rabbii keessan kadhadhaa rabbi sabaata ofii nu haa kennu diin irratti rabbi gadi nu haa dhaabu warra agartee diinii kanarratti duu rabbi nu haa godhu dalagaan agartee ka rabbi biratti jaalatamtuudha irratti dawaama tahuudha rabbi dawaama irratti nu haa godhu akira jiruu teennallee rabbi agartee kalimaa laa ilaaha illallaahatiin asirraa nu haa galchu jenna insha allahu ta'aalaa sagantaa keenya ka guyyaa har'aa asumatti xumurraa waliif sheer godhaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ma assalaami lalleqaa